Shamar kafuudhaan dhuftoota FIB irraa dirree ispoortii isiniif qabannee dhiyaannee jira. Dirree ispoortii FIB keenyaan immoo dhimmoota ispoortii irratti xiyyeeffachuun dhibboota wayitootaan biyya keessaa biyya alaa walitti qindeeffachuun kan isin biraan geenyudha. Dirree ispoortii keenyaa irraa isin biraan ga'uuf kan asitti argamne Mubaarak Bashir akkasumas Abboo Maqaasoo waliin ta'uun gama ogummaa kaameeraa fi teeknikaan Olii Adbadhaasaa fi Abdii Dassaaleny nu faana jiru waliin tura. Akkamatti nagaaramte zar gama ispoortiitiin biyya keessaa biyya alatti dhimmoonni wayitootaan hedduu isaaniitu jira. Kan biyya keessaa irraa haa eegalluuti. Itoophiyaan ramaddii waancaa Afrikaa kan bara 2023 gaggeeffamu keessatti gareewwan ciccimoo keessatti ramadamtee jirti. Achirraa jalqaba. Akkuma beekamu ramaddiin kana keessatti garee daa jalatti kan ishee ramadamte bara 2023 jechuudha. Waancaa Afrikaaf gulaalli gaggeeffamu irratti Ijiptii, Giinii, Maalaawiidha akkasumas Itoophiyaan keessatti kan isheen argamtu. Akkuma beekamu gareen as keessatti argaman kunniin baay'een isaanii ciccimaadha. Ijiptiin yoo fudhanne fakkeenyaaf Ijiptiin akkuma yaadatamu jechuudha yeroo darbee waancaa Afrikaa xumuraaf ga'uudhaan Senegaaliin injifatamteeti kan isheen jirtu. Akkasumas gulaalli gama waancaa addunyaatti darbuudhaaf illee sadarkaa sanis ga'uudhaan kan isheen ammas irra deebiidhaan Senegaaliin mo'atamti. Itoophiyaan immoo bara kana keessatti keessumaayyuu yeroo waancaa Afrikaadha bara 2021-22 gaggeeffamaa ture irratti haala hin eegamneen kan isheen gara biyyaatti deebite. Maybe gulaalli ammaa kana keessatti Itoophiyaan Giinii, Maalaawii wajjin akkasumas Ijiptii waliin ramadamuun ishee Itoophiyaatti ulfaachuu akka danda'u illee himamaatti kan jiru. Egaa Itoophiyaa fi Ijiptiin keessattiyyuu ramaddii kana keessatti warreen argaman keessaa waancaan Afrikaa jalqabee warreen yeroo jalqabaarra waancaa kana fudhatanidha. Keessattiyyuu Ijiptii fi Itoophiyaan yeroo garagaraatti walitti dhufuun yeroo taphni waancaa Afrikaa jalqabee jechuudha. Itoophiyaan yeroo tokko olaantummaadhaan geeba kana yeroo fudhattu Ijiptiin immoo kan Finfinnee irratti gaggeeffame injifachuudhaan illee abbaa waancaa ta'uu dandeesseetti. Egaan bara kana Ijiptiin olaantummaadhaan xumuruudhaaf tapha waancaa Afrikaa irratti ga'umsa gaarii irratti lafa argamteetti kan isheen waancaa sana dhabuu dandeesse. Haa ta'uti garuu Ijiptiin yeroo torba waancaa Afrikaa fudhachuudhaan seenaa gaarii qabdi. Egaan bara kana Itoophiyaan gulaallii waancaa Afrikaa kana darbuu dandeessi moo darbuu dandeessu kan jedhu taphni daqiiqaa 90 gaggeeffamu kan murteessu ta'uyyuu warreen seenaa gurguddaa qabanii fi yeroo kanatti immoo industirii kubbaa miilaatiin sadarkaa idil addunyaatti beekamtii gaarii qaban akkasumas immoo taphattoota intarnaashinaali ta'an of keessatti gurmeeffatanii jiran waliin carraan isee ga'eetu jira jechuudha. Hereen Itoophiyaa illee keessumaayyuu Itoophiyaan taphattoota ijoollee ta'an Oshiruu keessatti keessumaa yeroo ammaa kana keessatti taphattoota biyyoota Afrikaa baay'ee fudhanne biyyoonni Afrikaa baay'een isaanii jechuudha taphattoota garee intarnaashinaali ta'anii kan ofitti makanitti kan isaan taphatan. Itoophiyaan ammoo hiree akkas illee hin qabdu yeroo darbatan taphattoota muraasa biyyoota alaa keessa illee haa jiraatanii malee isaan sunis gara biyyaatti dhufanii taphachuudhaaf fedhiin isaan agarsiisaa jiran hagas hundumaayyuu kan jajjabeeffamu miti. Kanas teessan garuu Itoophiyaan taphattoota biyya keessaatiin akkasumas leenjisaa biyya keessaatiin kan isheen leenjitu. Kana cinatti ammoo deeggarsi gama garagaraatiin taasifamu yeroo garagaraatti Itoophiyaan gama atileetiksii kubbaa miilaatiin hammas seenaa gaariidha qabataatti dhufaatti kan isheen hin jiru. Industiriin kubbaa miilaa Itoophiyaa keessa jirullee baay'ee dadhabaaraa fi investimentiin kubbaa miilaallee kan daldala irratti qofa xiyyeeffatee fi industirii kubbaa miilaa guddisuu irratti kan xiyyeeffanne gama mootummaatiin isa ta'u gama abbootii qabeenyaatiin dadhabina guddaadha kan mul'atu. Gama atileetiksiitiin egaa irra caalaansaa akka dhuunfaatti waan dorgomamuuf atileetonni illee ofirratti investi gochuudhaan kan isaan hojjetanii. Inni kun immoo akka gareetii fi tiimiidhaan kan irratti hojjetamu waan ta'eef dadhabinni guddaan kan irratti mul'atuu fi gama mootummaatiinis gama qaamni ilaallatu kamiiniyyuu ispoortiin madda galii guddaa akka ta'etti biyyoota baay'ee keessatti kan beekamu madda galii guddaa ta'etti kan biyyoonni baay'een irraa argatanii biyyi keenya keessatti istaadiyomiiwwan sadarkaa isaanii eeggatan kanneen fiifaadhaan beekamtii qaban meeqatu jira ilaaltee gama kubbaa miilaatiin wanti jedhu san hagas hundumaayyuu hin jiru. Asirratti wanti nuyi yaadachuu qabnu gulaalli waancaa Afrikaa gara xumuraarra Itoophiyaa keessatti akka hin gaggeeffamne fiifaan dhowweetu kaaf dhowweetu kan inni ture. Egaan bara kanas dhorkee kun irra turuu ni danda'a. Itoophiyaan sana ofirraa kaasuuf yookaan dirreewwan gurguddoo kana fooyyessitee sadarkaa idil addunyaatti kaafii fiifaadhaan akka fudhatamu argatuuf ni hojjenna jetteetu kan isheen jirtu. Hanga ammaatti dhorkii kun irraan kaane. Egaan gulaalli waancaan Afrikaa kun illee Itoophiyaan kan taraaseetii yookaan kan isheen ofiiseetii geggeessitu eessatti akka taphatamullee wanti beekamaan hin jiru. Sanas ta'u kana industiriin kubbaa miilaa ramaddiiwwan kana jalqabarraa kaasuudhaaf ramaddii A jalatti kanneen ramadaman keessaa Naajeeriyaa, Sirlaa'oon akkasumas Giinii Bissaatii fi Murshii
Seychelles as keessatti ramadamaniiti kan isaan jiranii ramaddii baa jalatti ammoo Burkina Faso, Cape Verde, Togo fi Estonia kan jedhaman ramadamaniiti kan isaan jiran jechuudha. Biyyoonni kunniin ramaddii caa keessatti ammoo Cameroon keessatti kan argamtu biyyi gaanfa Afrikaa Keeniyaanis ramaddii kana keessa kan isheen jirtu akkasumas Naambiyaa fi Burundiin ramaddii kana keessatti ramadamaniiti kan isaan jiran jechuudha. Da akkuma jalqabaraati kaasee Ijiptii, Giinii, Maalaawi fi Itoophiyaan keessa kan isheen jiranii gama ramaddii faatti yoo deemne ammoo ramaddii faa jalatti gareen Aljeeriyaa, Ugaandaa, Niijerii fi Tanzaaniyaan ramadamaniiti kan isaan jiran jechuudha. E jalatti yookiin ammoo I jalatti jechuudha. Gaanaa, Madagaskar, Angoolaa fi Central Africa Republic yookiin ammoo giddugaleessa Afrikaadha ramadamaniiti kan isaan jiran jechuudha. Walumaa galatti hamma garee laatti kan isaan jiranii hamma garee L-tti kan isaan ramadamanii biyyoonni Afrikaa kunniin maybe Senegal faasoo fudhattee L jalatti kan isheen ramadamtee garuu biyyoota Afrikaa keessaa maqaa guddaa gama kubbaa ispoortiitiin yeroo ammaa kanatti taphattoota internaashinaal illee qabaachuudhaan Senegal sadarkaa jalqabaa irratti kan ishee argamte jechuudha. Eeyyeen egaa Senegal tapha waancaa addunyaa irratti illee warreen Qaataritti hirmaatan keessaa illee tokkodha. Akkasumas taphattoota urjii ta'an illee Afrikaa kan qabdu sadarkaa Awurooppaa keessatti illee maqaa gaarii warreen qabamanii fi sodaataman taphoota isaan waliin taphatamu waliin sodaataman hedduu isaanii of keessatti qabatteetu kan isheen jirtu karra eegaarraa jalqabee hanga sarara fuulduraatti. Egaan gulaalli waancaa Afrikaa kanaan Itoophiyaadhaafis warreen kaaniifis keessatti gaanfa Afrikaa keessatti dadhabinni guddaan gama Sudaan, Keeniyaa tapha waancaa Afrikaa irratti dadhabaniitu kan isaan mul'atanii barri kun immoo barri inni taanu kan isaan itti maqaa isaanii ol kaasanii mul'isan. Akkuma kaastee gaanfa Afrikaadhaa kubbaa miilaatiin olaantummaan biyyoota gara kibba jiranii irraa fudhatameeti kan isaan jiran jechuudha. Biyyoota naannoo Magirib Eeriyaa jedhaman irratti argamanii olaantummaan irraa fudhatameeti kan isaan jiru. Kun ammoo sababoota garaa garaati kan ka'an keessumayyuu akkaataa fiizikaal apiraansii isaanii yookiin ammoo akkaataan qaamni isaanii ga'umsa akkasumas ammoo biyyoota adda addaa keessatti argamu fakkeenyaaf Senegaal yoo fudhannee Gaanaa fudhannee Morookoo fudhannee gareen taphattoonni garee biyya kana irra jireessa isaanii hamma Siiriyaa Xaaliyaa dabalatee hamma Laaligaas dabalatee Pirimeer Liigii Ingilaand dabalatee biyyoota Awurooppaa adda addaa diviizoonii garaa garaa keessatti ramadaman kan isaan taphatanii biyyoonni gaanfa Afrikaa keessa immoo hiree kan argachuudhaafis baay'ee kan isaan rakkatan jechuudha. Eeyyeen egaa kanuma jennee gara Beetkiingii Pirimeer Liigii Itoophiyaatti yoo kan dabarru ta'e Beetkiingii Pirimeer Liigii Itoophiyaan tapha torbee 19ffaatiin torban kana taphoonni garaa garaa gaggeeffamaati kan isaan turanii keessattiyyuu kilaboonni Oromiyaas wal dorgommii torban kanaa keessatti hirmaachaati kan isaan turanii. Egaan tapha guyyaa dilbataarraa yoo kan jalqabnu ta'e tapha guyyaa dilbataa taphatameen Qiddus Goorgis raayyaa ittisa biyyaa waliin morkachuudhaan qabxii qooddataniitu kan isaan jiran 0-0dhaan bahuudhaanii taphni kun egaa kan inni gaggeeffamaa jiru istaadiyeemii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaa irratti kan inni gaggeeffamaatti jiru. Sabbataan immoo Buna Sidaamaa waliin morkachuudhaan haala hin eegamneen galchiiwwan 3 atirikiin irratti hojjetameetu kan inni jiru. Keessattiyyuu taphataan garee biyyaalessaa Waaliyaa duraanii ta'uudhaan kan tajaajilaa ture Salaaddiin Saayid galchiiwwan 3 daqiiqaa 2ffaa fi daqiiqaa 29ffaaf 72ffaa irratti sabbataa irratti lakkoofsuudhaan olaantummaan akka Bunni Sidaamaa xumuru taasiseetu kan inni jiru. Egaan kilaboonni Oromiyaa torban kana keessa injifatamaati kan isaan turani. Guyyaa wiixataa wal dorgommii gaggeeffameen taphuma torbee 19ffaati kan gaggeeffamaati ture. Direedawaan Jimmaa Abbaa Jifaar waliin morkateetu kan inni ture. Egaan Direedawaan galchiiwwan 2 Jimmaa Abbaa Jifaar irratti lakkoofsuudhaan Jimmaan Abbaa Jifaar immoo galchii Fiqaaduun daqiiqaa 70ffaa irratti galchii qofa galchuudhaan galchii daqiiqaa 54ffaa fi daqiiqaa 88ffaa irratti Maabiraatii fi akkasumas Ayyaleen Jimmaa Abbaa Jifaar irratti lakkoofsaniin 2-1 injifatamaniitu kan isaan jiran Jimmaan Abbaa Jifaar. Kana alatti wal dorgommii guyyaa wiixataa gaggeeffameen Bunni Itoophiyaa Walaayittaa Diichaa waliin morkateetu kan inni ture. Egaan Bunni Itoophiyaa tapha Beetkiingii Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessatti ga'umsa gaarii irratti warreen argaman keessaa keessattiyyuu taphattoota jajjaboo qabu jedhamanii warreen waamaman keessaati. Kanumaan egaa wal dorgommiin jalqabee daqiiqaa 78ffaa irratti galchii itti lakkaa'ameen 1-0dhaan Walaayittaan Diichaan injifatameetu kan inni jiru. Takila Mikaa'el kan galchii kana lakkoofsuu danda'e Buna Itoophiyaatii fi egaan wal dorgommiiwwan Beetkiingii Pirimeer Liigii Itoophiyaa torbee 19ffaa kun itti fufuun guyyaa kibxataa illee gaggeeffameetu kan inni ture. Guyyaa kibxataa Adaamaan Hadiyyaa Hosaanaa waliin kan inni morkate. Egaan kilabni Adaamaa kun dirree isaa irratti kan inni morkate akkasumas injifatameetu kan inni jiru. Akkuma tiraa kaastee keessumayyuu kilabiin naannoo Oromiyaa keessaa bakka bu'anii hirmaatan kan inni akka Sabbataa, Jimmaa Abbaa Jifaar fa'aa fudhanii sadarkaa dhumaarratti kan isaan argamanii. Sabbataan sadarkaa dhumaarra taa'eeti kan inni jiru. Jimmaa Abbaa Jifaaris sadarkaa dhumaarratti kan inni argamu. Walumaa galatti ammas taphoota ciccimootu kan isaan eegatu. Kilaboonni kunniin sadarkaa gadaanaatti illee gadi guddachuudhaaf ammas carraan isaanii baay'ee bal'aadha. Keessumayyuu Sabbataa fudhatte yeroo garaa garaatti qabxii gataatti kan inni jiru haalli
illee qabxii gatiin isaa ammas itti fuuti kan inni jiru Jimmaa Abbaa Jifaar illee adeemsuma kana keessatti kan inni jiru jechuudha. Adaamaanis naannoo isaanii kan inni hordofu walumaa galatti yoo ilaalle kilaboonni naannoo Oromiyaa keessa bakka bu'aniiti Premier League beeting Itoophiyaa irratti dorgomaa jiran ga'umsa gaariirratti akka hin argamne kan isaan agarsiisanii hanga ammaatti immoo Qiddus Giyoorgis qabxiiwwan baay'ee walitti qabatee sadarkaa jalqabaa irratti kan inni jiru qabxiiwwan 34 walitti qabateeti kan inni jiru itaan Sudaan Walaayittaa Diichaa illee qabxii 28 walitti qabatee jira. Faasil Kanamaan kan bara darbee beeting Itoophiyaadhaan injifatee qabxii 27 qabachuun sadarkaa sadaffaa irratti kan inni argamu jechuudha. Ammas Jimmaa Abbaa Jifaar taphattaanu kana keessatti garee Buna Itoophiyaa wajjin kan inni taphatu jechuudha. Akkasumas immoo gareen Sidaamaa Bunnaa yookiin immoo Bunni Sidaamaa jechuudha. Innis Qiddus Giyoorgis wajjin kan inni taphatu. Har'aatti kan isaan taphatan jechuudha. Gaafa sanbata guddaatti ammoo Walaayittaa Diichaa fi sabbataan kan wajjin falmatu ta'a. Akkasumas immoo Makalaakaa fi Baahir Daar fa'aatis kan waliin falmatu ta'a jechuudha. Eeyyani egaa wal dorgommiin kun egaa haala gaariidhaan kan inni geggeeffamaatti jiru. Hagamiyyuu keessattuu egaa gareen Oromiyaa kuni ga'umsa gaarii irratti hin argamanii inumaayyuu yeroo tokko Facebook irratti ol ba'uudhaan siyaasa biyyattii waliin wal fakkaatee Oromoon waan hacuucamaa jiru fakkaata jechuudhaan illee komiin kaa'atti kan inni ture. Egaan kilaboonni Oromiyaa gara fuulduraatti illee hojjechuu qabu jenneetu yeroo garagaraatti kan nuti dubbannu. Egaan kilaba lamatu gadi bu'a. Kilabni lama gadi bu'u kun immoo kilaba Oromiyaa ta'uun isaallee ammas irra deebiidhaan kilaboonni Oromiyaa akka isaan hojjimanii godhatanii hojjetan warreen taasisan keessaa isaan tokkodha. Jimmaa Abbaa Jifaariif Sabbataadha kan carraa gadi bu'u guddaa qabatee deemaatti jiru. Kan kilabiin gara Premier League'itti guddate immoo kilaba tokko duwwaadhaan gammaatti kilabni Oromiyaa. Egaan Itoophiyaan lafti guddaanii fi namoonni gama ispoortiitiin baay'atanii keessatti mul'atan Oromiyaa ta'uyyuu malee taphattoota jajjaboo bitachuu dhabuudhaan akkasumas immoo xiyyeeffannootti kennuu bal'ina lafaatii fi dacheetiin kubbaa miilaatti wajjin kan wal qabne ilaalu ta'e fakkeenyaaf biyyoota addunyaa irra jiran baay'ee keessa Chaayinaa fi Indiyaan biyyoota uummata baay'ee qabaachuu danda'anidha. Garuu kubbaa miilaatiin immoo sadarkaa isaan irra jiran beekamaadha. Haa ta'utu malee Oromiyaa keessatti garuu namoonni kubbaa miilaatiin bal'ina lafaa qofatu hin taane kilabootuma amma jiru jedhaman kana keessa taphattoonni babba'an amma fakkeenyaaf Buna Itoophiyaa keessatti maqaa gaarii kan qabu Abubakar Naasiriin kaasuu dandeessa. Amma biyyoota Finfinnee keessatti kan inni dhalate kilabni bulchiinsa magaalaa Finfinnee sadarkaa 14ffaa irratti kan inni argamu. Innis carraa gadi bu'iinsaati kan inni qabu. Taphattoonni hedduun Faasil Kanamaa keessatti sadarkaa tokkoffaa irratti warreen argaman keessa Qiddus Giyoorgis keessatti illee argaman taphattoota baay'een isaanii Finfinnee keessatti Ambootti naannoo Oromiyaa kana keessatti warreen dhalataniidha. Isaaniin kan ofii godhatanii ofitti fudhachuun dhabuun rakkoo guddaadha. Keessumaayyuu taphattoonni Itoophiyaa illee kanneen baargama jiran yookiin ammoo lammii Itoophiyaa ta'anii kan Oromiyaa ta'anii kanneen baargama keessatti irraa dhalatan hedduun illee kanneen ga'umsa qaban baay'een akka jiranidha. Inni biraa immoo Oromiyaa keessatti keessumaayyuu kubbaa miilaa Federeeshinii kubbaa miilaa Oromiyaadhaallee yeroo garagaraatti taphoota garagaraatti kan inni geggeessu godinoolee Oromiyaa hedduu keessa deddeemeetti yeroo inni garagaraatti kan inni geggeessu. Haa ta'u malee taphattoota gaggaarii ta'an oomishee waan sadarkaa barbaachisaadhaan ga'u irratti hanqina kan inni qabu. Iddoo baay'ee immoo birookiraasiin waan hin dhabamnedha. Fakkeenyaaf amma gareen kubbaa miilaa tokko fakkeenyaaf gareen kubbaa miilaa magaalaa tokko fudhattee sadarkaa waan isa barbaachisan irra ga'uudhaaf waan isa barbaachisan qindeessanii kilabii san cimsuu wajjin wal qabatee rakkoon baay'een kan inni jiru jechuudha. Haa ta'utu malee rakkoo san keessa darbanii nama carraadhaati malee taphataan dhabameetu sun taanii taphattoonni dhabamaniitu sun taanii iddoo hundumaayyuu osoo deemanii garii hundumaayyuu osoo jajjabeessanii abbootiin qabeenyaa keessumaayyuu kubbaa miilaatti dhiyeenya godhachuu kan isaan qabanii madda galii ta'uu fi kan isaan qabanii yeroo darbee Adaamaan wanta gaarii tokko argateeti kan inni ture. Haaluma saniin ammoo Jimmaa Abbaa Jifaar kan inni barbaadu kanaadha. Sabbataan kan inni barbaadu kanaadha. Kilabiin biraallee kan inni Itoophiyaa keessa jiran hundi isaaniitu kan barbaadan kanaadha. Yoo abbootiin qabeenyaatti dhiyaatanii qabeenya isaanii qaban san investiirratti godhanii gareen sun jajjabaachuu kan hin danda'u. Itoophiyaan illee imeejiin isheen gara kubbaa miilaatiin qabdu jijjiiramuu kan hin danda'u jechuudha. Eeyyani galii gaariin akka irraa argatamuu danda'u illee abbootiin qabeenyaa hubachiifamuu fi irratti hojjechuun ni barbaachisa. Egaan Ingilaand irraa muuxannoo gaariin fudhatamuu ni danda'a jedhee man yaada. Kanaan kanuma jennee gara Chaampiyoons Liigii Awuroopaatti kan nuti dabaru Chaampiyoons Liigii Awurooppaatiin egaa wal dorgommiiwwan geggeeffamaatti turanii amma gara kilaboota afuriitti galuu danda'amee jira. Kilaba Ingilaand lamaa fi akkasumas kilaba Speen lamatti kan isaan galanii jiranii. Egaan wal dorgommii kana irratti Manchester Cityin Real Madrid waliin wal morkii ni taasisa guyyaa kibxataa akkasumas guyyaa roobii immoo Liverpool Villarreal waliin wal morkii ni taasisu. Egaan wal dorgommiin Champions League kun gamanumaan tilmaamni garaagaraa kennamaafiiti kan inni jiru. Inumaayyuu immoo
torbanoota darban keessa erga Liverpool fi Manchester City wal morkii jabaa taasisaniitiin booda tariitii Champions League Awurooppaa kanaan ammas deebi'anii kilaboonni Ingilaandi kun walitti dhufuu danda'u jechuudha. Illee tilmaamni garaagaraa kennamaatti jira. Akkasumas immoo Karim Benzema akka sababaatti fudhachuudhaan ga'umsa gaarii irratti isaan argaman kaasuudhaan immoo Real Madrid Manchester City asumatti dhiisee darbuu danda'a jechuun warreen tilmaamanis ni jiru. Villarreal immoo Liverpooliif hammam tilmaamni guddaan haa kennamu malee warreen Villarrealif tilmaama kennan sababoota isaan dhiyeessan keessaa tokko kanneen akka PSG fa'aa of biraa hambisuudhaan kilaba dhufeedha waan ta'eef kilabni kun illee akka xiqqaatti ilaalamuu hin danda'u. Innis tariitii seenaa gaarii galmeessisuu danda'a. Liverpooliif immoo tariitii qormaata guddaa ta'uu danda'a jechuudhaan gamanumaan kaasaatti kan isaan jirani. Egaan wal dorgommii guyyaa kibxataatti gaggeeffamu irratti yoo kan xiyyeeffannu ta'e Manchester Cityin Real Madrid waliin kan inni morkatu. Manchester Cityin egaa Premier League England keessatti ga'umsa gaarii irratti kilaba argamuu fi akkasumas Liverpool waliin wal morkii FA Cup-tiin kan gulaalli xumuraa gaggeeffameen injifatameetu kan inni jiru. Egaan ga'umsa gadaanaa agarsiisaatti kilaba jiru jechuu hin dandeenyu. Kilaba jabina gaarii irratti argamudha. Egaan wal dorgommii Real Madrid waliin kibxata isaan gaggeessan immoo eegamaatti jira. Keessumayyuu Champions League Awurooppaa kanaan yoo kaasne akkuma jalqaba irraa kaaste akkuma dorgommiin gurguddaan addunyaa kanaa gama La Liga Spainiitii fi Premier League England ta'etti ammas ijji guddaan kan inni jiru La Liga fi Premier League jidduutti gareewwan wal morkii keessatti isaan seenuudha. Lama seensisuun isaanii England fi Spain irraa lama ta'uun isaanii kubbaa miilaa indaastiriin kubbaa miilaa biyyoota kana qofa keessatti akka jirudha kan isaan taasisaa jiru. Fakkeenyaaf Faransaay yoo fudhatte PSG gareen cimaan taphattoota hedduu walitti qabatee jiru kanneen akka Messi, Neymar fa'aa walitti Mbappé fa'aa walitti qabatee jiru. Gareen maqaa guddaa qabu baay'een isaanii hafaniiti kan isaan jirani. Haa ta'uti malee bara kanatti keessumaayyuu seenaa addaati kan inni galmaa'e. Seenaan addaa sun ammoo gareen kunniin lama walitti dhufuun isaanii lama ta'anii walitti dhufuun isaanii gama tilmaama guddaa akka argatu ta'eeti kan inni jiru jechuudha. Gama Liverpool fi Villarreal yoo ilaalle fakkeenyaaf Liverpool ga'umsa guddaa inni argamu kennamu ga'umsa sadarkaa nammaan tan irratti argamu ga'umsa hammana hin jedhamnedha. Keessumaayyuu erga Klopp garee kana qabatee booda waggoota hedduu lakkoofsiseeti kan inni jiru. Klopp erga garee kanatti dhufee garee kana ijaaruu wajjin wal qabee sarara ittisaa irraa qabee gidduu keessa qabee fuula duratti qabee garee sodaatamuu danda'uu fi garee baay'ee tokko ga'umsa guddaa irratti argamudha. Gama Villarrealtiin yoo fudhanne Villarreal keessatti leenjisaan garichaa keessumaayyuu taphattoota ciccimoo hedduudha kan inni mallatteessee taphattoota karra eegaarraa jalqabee jechuudha hanga jidduu keessatti taphattoota baay'eedha kan isaan mallatteessisanii. Unai Emery jechuudha. Unai Emery yeroo isaan Arsenal keessa turanitti taaktikni dhibaachuudhaan yookiin immoo taaktika baay'ee beekaa nama jedhamuudhaan qeeqamaa turanidha. Har'a waan seensisan Arsenal boru kan isaan istiraatiijii biraatiin seensisanii taphattoonni kana qabachuudhaaf rakkataati kan isaan turan jechuudhaan qeeqamaati kan isaan turanii kan maan Arsenalis kan isaan geggeesse erga deemanii Villarreal galanii booda Villarreal keessatti jijjiirama guddaadha kan isaan fidanii Juventusin kuffisaniiti kan isaan sadarkaa kanaan ga'anii Juventus garee sadarkaa guddaa irratti eegamaa turedha. PSG kuffisuudhaan sadarkaa kana irratti kan isaan dhufan jechuudha. Sana qofatu hin taane Bayern Munich waliin illee wal morkii taasisaniitu kan isaan turani. Egaan dirree isaan irratti wal dorgommii ta'een galchii 1-0dhaan Bayern Munichiin injifataniitu kan isaan jiran. Bayern Munich egaa yeroo kilaboonni gara 8tti xiqqaatanii carraa Champions League Awurooppaa bara 2021-22 kan argachuudhaaf tilmaamni guddaan kan kennamaafii ture Bayern Munich fa'iif. Bayern Munich fan wal dorgommii dhaqaa galaatiin gaggeeffameen dirree isaanii irratti tokkoon Villarreal waliin xumuruu danda'aniitu kan isaan jiran. Egaan ga'umsi Villarreal guddaan isaa asitti mul'achuu kan inni danda'e kilaba Bayern Munich kana taphattoota kaadhimummaa baalaandooriitiif kaadhimaman kanneen akka Lewandowski fa'aa yeroo of keessatti qabate yeroo isaan hambisu kan sadarkaa kanaaf dhufe jechuudha Villarreal. Walumaa galatti Real Madrid fi City yoo fudhatte Manchester City illee Manchester Citynis eebjuun isaa inni guddaan Champions League Awurooppaa argachuudha. Keessumaayyuu Klopp maqaan isaa Pepe Guardiolaan keessumaayyuu abjuun isaa inni guddaan Champions League Awurooppaa kan argachuudha. Keessumaayyuu yeroo baay'eetti jechuudha yaaleeti kan inni ture Premier League nyaateeti kan inni jiru goramu Champions League kana nyaachuudhaaf abjuu guddaa. Egaan asirratti Pepe Guardiolaan leenjisaa ga'umsa gaarii qabudha. Akkasumas maqaa gaarii kan inni qabu Spain keessatti irra deddeebiidhaan Champions League Awurooppaa kana fudhachuudhaan maqaa gaarii nama qabu. Akkasumas Englanditti gaafa dhufullee kilaba guddaa ijaaruu nama danda'edha. Manchester
City sadarkaa gaariitti fiduu nama danda'edha. Egaan wal dorgommii Real Madrid waliin Real Madrid nama sirriitti beekudha namni kun. Hagamiyyuu teeknikni isaanii itti fayyadaman istiraateejii isaanii ittiin gara dirreetti seenan haa jijjiiramuyyuu malee yeroo hedduu Real Madrid waliin wal dorgommii walitti dhufanii geggeessan nama injifannoodhaan xumuruu danda'edha waan ta'eef Pepe Guardiola illee tariitii akka leenjisummaa isaatti qormaata guddaa Real Madriditti ta'uu danda'a jechuudha illee tilmaamaatti jira. Sana lammoo Karim Benzemaan ga'umsi inni irratti argamu Manchester Cityidhaaf qormaataaf yaaddoo guddaa ta'uu danda'a jedhamaati kan inni jiru. Egaan Liverpool immoo sarara fuulduraa jabaa qabachuudhaan wal dorgommiiwwan lama keessattiyyuu Ingilaandi keessatti Manchester City Manchester United walitti aansuudhaan lamaan isaanii injifachuudhaan ga'umsa gaarii irratti argamuusaa kilaba mirkaneeffatee jirudha. Ancelotti illee fudhannee jechuudha Real Madrid hammas Premier Leagueedhaan nama beekamanidha. Keessumayyuu yoo Jurgen Klopp gama Liverpoolitiin ga'umsa inni qabu kan beekamaadha. Leenjisoonni sadarkaa kana jiran yookiin ammoo gama leenjisummaatiin yoo ilaalte leenjisoonni hundinuu kanneen garee arfan kana ga'umsa guddaa fi maqaa gurguddaa Awurooppaa keessatti leenjisoota horachuu danda'anidha. Walumaa galatti Real Madrid fi Citynis keessumayyuu akkuma jalqaba kaasne Manchester Citynis garee baay'ee tokko cimaadha. Gama Real Madriditiin yoo fudhanne Real Madrid illee garee Champions League'dhaan yookiin ammoo Champions League Awurooppaadha yeroo baay'ee fudhachuudhaan maqaa guddaa horateedha. Sadarkaa kanarra gahee hamma akka salphaatti injifatama injettu maybe wanti kubbaa miilaati waan ta'u dammoo fuulduratti kan laaltu kan laallu ta'a. Egaan kanuma jennee sa'aatiin keessan deemaatti jira wanta nuun jedhani Premier League Ingilaanditti dabarra. Premier League Ingilaand xumuramuudhaaf torbeewwan xiqqoodha qubaan kan lakkaa'amantu hafe san utuu hin ta'in immoo kilaboonni jajjaboo walitti dhufuun qormaata waliif ta'uu danda'u jechuudhaan illee gamanumaan irratti tilmaamni garaagaraa kennamaatti kan inni jiru. Egaan wal dorgommii guyyaa har'aa geggeeffamu guyyaa har'aa wal dorgommii taasifamuun Arsenal Manchester United waliin wal morkii ni taasisa. Egaan Arsenal fi Manchester United warreen Champions League Awurooppaa bara dhufu keessatti hirmaachuudhaaf yaalii guddaa irra jiran akkasumas immoo qormaatni guddaan itti ta'uudhaan qabxiiwwan gara dhumaarra gaggataa jiran keessaa isaan tokkodha. Arsenaal wal dorgommii taasise keessa yeroo lama irra walitti aansuudhaan illee injifatameetu kan inni jiru. Tottenham immoo qabxiidhaan wal qixaa akkasumas gooliidhaan caalamuudhaan illee sadarkaa afuraffaaf shanaffaa qabataniiti kan isaan jiran Arsenaaliif Tottenham. Egaan Arsenaal waggoota 8 ol booda gara Champions League Awurooppaatti deebi'uudhaaf wal dorgommii taasisaatti kan inni jiru. Manchester United immoo erga injifatameetiin wal dorgommiitti deebi'aatti kan inni jiru. Torbeedhuma kana keessa Liverpool waliin wal morkii taasisuudhaan injifatamee Arsenal waliin wal morkiin isaa kun kilaboota Ingilaand jajjaboo keessaa isa lammataa ta'aaf jechuudha. Egaan Manchester United dirree Arsenal filaa Emirates irratti deemuudhaan wal morkii inni taasisullee eegamaatti jira jechuudha. Keessumayyuu Manchester United yoo fudhane ga'umsa inni irratti argamu yeroo ammaa kana beekamaadha. Ga'umsa gadaanaa irratti kan inni argamu garicha jechuudha. Akka gareettiyyuu garee buuldiingii yookiin immoo ijaarsa haaraa barbaadu laata ta'e beekamaadha. Torbee kana keessa immoo leenjisa haaraas akka qacaratee jiruu fi bara dhufurraa yookiin immoo niw siizinii irraa leenjisaan haaraa lammii biyya Jarman wajjin akka turanidha. Ralf Rangnick leenjisaa yeroodha kan isaan turanii gama biraatiin hojii teeknikaa biraatiin isaa wajjin kan itti fufan ta'a jechuudha. Haa ta'uti malee Manchester United fi Arsenal yoo fudhatte akkuma jalqaba irraa kaastee garee tokko hamma Afrikaa keessatti hirmaannaa Champions League Awurooppaadha bara dhufu argachuudhaaf gamanumaan wal falmataati kan isaan jiranii. Arsenal yoo fudhanne akkuma jalqaba irratti dubbatte keessumayyuu taphoota yeroo darbee keessatti haala hin beekamne yookiin immoo haala yaadamneen qabxii gatataati kan inni ture. Yeroo darbeetti ammoo Chelsea injifachuu wajjin wal qabateeti ga'umsatti kan deebaati jiru. Keessumayyuu taphattoota umrii ijoollummaa irratti qaban hedduu isaa itti fayyadamaati kan inni jiru. Haala kanaan ammoo Chelsea Arsenal yeroo itti fufee hirreen isaa keessumayyuu Manchester United wajjin qabu garaagarummaa tapha tokkotti kan isaan hafu jechuudha Arsenal. Inumayyuu ijaarsa Arsenal irratti Mikel Arteta irratti komiin kaa'ate kan inni ture siiziniin bara kanaa sun jalqabini. Leenjisaan tokko gara kilaba tokkotti yeroo dhufu kilaba sana ijaaree ga'umsa gaariitti fiduudhaaf waggaa tokko hanga lamaa qofatti fudhachuu danda'a jedhameetu kan inni yaadamaati ture. Egaan Mikel Artetaan kilaba Arsenal ijaaree gara fuulduraatti fiduudhaaf yeroo dheeraadha kan inni itti fudhate. Egaan sanaan booda immoo bara kana haala gaariidhaan isinummaayyuu immoo taphattoota jajjaboo fi umurii xixiqqaa qaban waggoota 20-21 hanga 22 fa'aa keessa jiranidha. Galchii Chelsea irratti lakkaa'ame arfansaa keessatti taphattoota umurii 20 hanga 23 gidduu jiranidha kan galchiiwwan kana lakkoofsuutti danda'e. Egaan Arsenal Manchester United waliin immoo seenaan inni qabu seenaa gasmara gaariidha jedhamuun danda'amu miti. Yeroo dhiyoodhaas Manchester United irra deddeebiidhaan Arsenaliin injifateetu kan inni jiru.
Sana lamu Arsenal Chelsea waliin wal dorgommii taasisarratti ga'umsa gaarii akkasumas immoo wal dorgommii sanarratti galchuuwwan babbareedoo galchuudhaan Chelsea irraa qabxii argateetu kan inni jiru. Egaa Manchester United Vistarii qormaata ta'uu danda'a. Sadarkaa afuraffaa keessatti hirmaachuuf immoo baay'ee wixeffachaa waan jiruuf wal dorgommii kana injifannoodhaan xumuruu danda'a. Manchester United ni gama Manchester United yoo kaasne taphataan Cristiano Ronaldo jechuudha. Tapha kanarratti akka hirmaatu beekameeti kan inni jiru jechuudha. Beekamee kan inni jiru keessumayyuu erga yeroo darbe jechuudha daa'imni isaati yaalaa boqoteetii booda gama taphaatti hin deebine taphanni garee Manchester United Liverpool waliin taphate irratti osoo hin taphatin kan inni hafe jechuudha amma gama taphaatti akka deemillee himmaati kan inni jiru gama biraatiin ammoo Pogbaan jechuudha miidhameeti kan inni jiru meebii tapha kanaan alas yookiin ammoo siizonii kana guutumaan guututti siizonii kanaan ala yookiin ammoo boqonnaa bara kanaatiin ala ta'uu danda'a jedhamaati kan inni jiru mallatteessuudhaafis yookiin ammoo kontiraataa isaa xumurachuutti kan inni jiru wantoonni garaagaraatti kan dubbatamaa jiru gama deemuu danda'a kan jiru ni jira gama City's deemuu danda'a kan ni jira walumaa galatti wanti beekamu bal'inaan jiru jechuudha mana Manchester United keessaa waan Pogba wajjin wal qabatu tangammaatti. Egaa wal dorgommiin har'a taasifamu kuni kan Arsenal Manchester United sa'aatii 2:00 irratti kan Leicester City fi Aston Villa immoo sa'aatii 5 irratti akkasumas Manchester City dursaa liigichaa jechuudha Watford waliin wal morkiin inni taasisu sa'aatii 5 irratti akkasumas ni geggeeffama Norwich City sa'aatii 5 irratti Newcastle United waliin wal morkiin taasisa Brentford immoo Tottenham Hotspur waliin wal morkiin isaan har'a taasisan illee gamanumaan eegamaatti jira wal dorgommiin kun borisitti fufa. Guyyaa birootti fufuudhaan Chelsea West Ham wajjin kan taphatu ta'a keessumayyuu Chelsea fi West Hamis tapha baay'ee tokko eegamuudha ga'umsa isaan irratti argaman keessumayyuu West Ham bara kana ga'umsa olaanaa irratti kan inni argamu gama biraatiin ammoo Brighton Southampton wajjin kan inni taphatu jechuudha Burnley Wolves wajjin kan taphatu ta'a Liverpool fi Everton kan taphatan ta'a jechuudha Liverpool keessumayyuu Everton qoramuuti kan inni danda'u Everton illee kufaatii irraa baraaramuudhaaf keessumayyuu sadarkaa dhumaarratti deemaati kan inni jiru sadarkaa gadaanaatti kan inni kufaa jiru jechuudha gara sadarkaa 17ffaarratti kan inni argamu kufaatii irraa baraaramuudhaaf Lampard maybe Liverpool irratti cimuu danda'a jedhamaati kan inni jiru hamma ammaatti gama gabateetiin yoo ilaalle ammoo akkuma beekamutti Cityn qabxii tokko qofaan caaluudhaan Liverpool jechuudha qabxii 77 walitti qabatee sadarkaa jalqabaarratti taa'eeti kan inni jiru jechuudha Liverpool ammoo qabxii 76 sadarkaa lammaffaarra kan inni jiru gama sadarkaa xumuraatti yoo ilaalle bara kana keessumaayyuu Norwich kana booda abdiin inni qabullee baay'ee tokko dukkanaatu kan inni danda'u sadarkaa xumuraatti kan inni argamu qabxii 21 qofa walitti qabateeti kan inni jiru Watford ammoo qabxii 22 walitti qabateeti kan inni jiru sadarkaa 19ffaarra jira Burnley illee qabxii 28 walitti qabateera maybe inni ammoo abdii tokko qabaachuuti kan inni danda'u garuu ammoo Norwichin bara kana keessatti Premier League England keessaa bu'ee gama Championship'itti gadi guddachuu isaa waan hin oolle jechuudha. Egaa wal dorgommiin Premier League England kana yoo fakkaatu La Liga Spain wal dorgommiin torban kana hin jiru akkasumas gama Serie A Itaaliitiin odeeffannoo jiru biraan ga'uudhaaf Torinoon Spezia waliin wal dorgommii sa'aatii 12 irratti ni taasisu guyyaa har'aa jechuudha akkasumas Vinciani Atlanta waliin akkasumas wal dorgommii ni taasisu sana Inter Milan Roma waliin Veronaan immoo Sampdoria waliin wal morkee har'uma ni taasisu sana alatti guyyaa boru wal dorgommii taasifamuun Salernitana Fiorentina waliin wal morkiin taasisa Bologna immoo Udinese waliin akkasumas Napoli waliin Genoa immoo Cagliari waliin wal morkiin taasisu Lazio immoo AC Milan waliin wal morkiin taasisu egaan wal dorgommii Serie A Italia kanaan AC Milan sadarkaa tokkoffaarra qabxii 71 Inter Milan qabxii 69 sadarkaa lammaffaarra Napoli immoo qabxii 67 sadarkaa sadaffaarra akkasumas Juventus qabxii 63 sadarkaa afuraffaarratti kan argamu yoo ta'u gara gadi bu'uudhaaf immoo toora qabatanii kan jiran Genoa Venja fi Salernitana qabxii 22 sadarkaa dhumaa irraa 18-19 qabataniitu kan isaan jirani egaan dirree ispoortii keenya asirratti agolo. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya dirree ispoortii TV5 irraa isin bira gahaa turre xumurameetti jira qophiileen keenya afaan itti fufu yeroo gaarii.